Hamastar Kompaatii Deelii Koomboo miliyoona 5 Agostii guyyaa 18 akkaataa isinitti argachuu dandeessan isteeppii baay'ee salphaa ta'een isin argisa. Baga irra deebiin gara chaanaala Oxygen Media Network dhuftan namoonni haaraa dhuftan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama. Amma kallattii maan isin argisiisa. Yeroo viidiyoo isiniif waraabaa jiru Hamastar Kompaatii keessan jira jechuudha. Haala isin argitan kanaani isinillee haaluma kanaan Hamastar Kompaatii keessan keessa seentu jechuudha. Hamastar Kompaatii keessan keessa eega seentanii gubbaa kanarratti jechuudha Deelii Koomboo iddoo jedhu kanarratti inni cuqaabsu jechuudha. Namoonni baay'een gaanii beektan jedhee yaada daawwattoota kiyya. Sana booda haala kanaan isinii dhufaa jechuudha. Liivalii 1, liivalii 2, liivalii 3 jaa jira jechuudha. Liivalii 3 akkaataa isinitti guutan isin argisa jechuudha daawwattoota kiyya. Fakkeenyaaf osoo viidiyoo hin eegalin hin duratti ani taaskii tokko fudhadheetin jira. Isallee akkamitti akka fudhatan isin argisa jechuudha. Jalqaba irratti PRND team tajettu tana keessa galtu jechuudha. Liivalii tokkoffaa fudhatuu fi jechuudha daawwattoota kiyya. Sana booda haala kanaan isinii dhufaa suuta jettanii ol harkistu jechuudha. Suutuma jettanii haala kanaan ol harkistanii asirratti gadi buutanii jechuudha. Kunoo isii tana filattu jechuudha. Complanix of karta jettu tana ni argattu jechuudha. Isirratti cuqaastanii jechuudha daawwattoota kiyya gootu jechuudha. Sana booda kallattimaan liivalii tokkoffaa fudhatuu dandeessanii jechuudha daawwattoota kiyya. Step liivalii lammaffallee fudhatuuf as keessa osoo hin bahin market iddoo jettu kanarratti ni cuqaastu jechuudha. Sana booda suuta jettanii ol harkistanii dhuma irratti gadi buutanii jechuudha. Trading boots tajettu tana ni argattu yeroo tokkoof irratti cuqaastu jechuudha liivalii lammaffaa fudhatuuf. Sana booda asirratti gadi buutanii iddoo jettu tana kilik gootanii jechuudha liivalii lammaffaa fudhatuuf. Haala kanaan kunoo liivalii lammaffallee fudhannee jirra jechuudha daawwattoota kiyya. Amma isa dhumaatu nu hafe liivalii isa dhumaa kanallee akkaataa isinitti fudhachuu dandeessan isin argisa jechuudha. Liivalii isa dhumallee fudhatuuf leegal bakka jedhu kanarratti inni cuqaastu jechuudha daawwattoota kiyya isa sadaffaa kana fudhatuuf jechuudha. Sana booda jechuudha suuta jettanii ol harkistanii asirratti gadi buutanii jechuudha anti-money kan jedhu kana ni argattu jechuudha. Kunoo asirratti sana booda irratti kilik gootu. Sana booda asirratti gadi buutanii iddoo jettu tana ni cuqaastu jechuudha. Kallattiimaan jechuudha gara liivalii sadaffaatti isin dabarsaa jechuudha. Sana boodaan haala kanaan jechuudha miliyoonni 5 keessan asirratti ready isiniif ta'ee jira jechuudha. Dhuma irratti gadi buutanii take the price iddoo jettu tana kilik godhuudhaan kallattiimaan jechuudha kooyina miliyoona 5 san claim success isiniin jedhee jira jechuudha. Kunoo gubbarratti haala kanaan jechuudha kunoo taaksii keenya sadeenuu asirratti nuuf galee jira. Akkasumallee miliyoonni 5 keenya raayit itti nuuf godhee jira jechuudha daawwattoota kiyya. Haala kanaan jechuudha Hamastar Kompaatii Deelii Koomboo miliyoona 5 Agostii guyyaa 18 haala kanaan fudhatuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya. Guyyaa guyyaan akkuma beekamu Deelii Reward fi Deelii Super akkasumallee Deelii Koomboo fi mini game ka jedhu kana guyyaa guyyaan akka badhaasatti kooyina asirra walitti qabataa akka jirtan ni beekama jechuudha. Akkasumallee daawwattoota kiyya guyyaa guyyaan erni endoo jedhu kanarratti cuqaastanii jechuudha. Taaskoota asirratti 100 isiniif kennamu kana miidiyaa isaanii keessa seentanii jechuudha. Follow godhuun kan subscribe godhuudhaan jechuudha. Kooyina keessa walitti qabatuu ni dandeessu jechuudha. Barnoonni irra isiniif qabadee dhufelleen kana fakkaata daawwattoota kiyya akka isinitti toluuf akka warraa barattanillee abdii guutuun qaba. Namoonni chaanaala Oxygen Media Network faaraa taatan please subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama. Akkasumallee guyyaa guyyaan viidiyoon hangadhiisuu fi isaatiin akka isin dhaqqabu mallattoo notification keessanii na hordofuu hin dagatina. Yeroo gabaabaa keessatti guyyaa 2-3 booda gara chaanaala Oromaaniin isiniif hin deebi'a jechuudha. Maaliif guyyaa 6 akkas guyyaa 8tiif akka viidiyoo gadi hin dhiisne na guranii turanii dhumatee jira. Amma gadiin isinii dhiisa jechuudha. Gara saniin na eeggadhaan isiniin jedha daawwattoota kiyya. Chaanaalli kunillee chaanaala keenya waan ta'eef subscribe godhaati irraa fayyadamaan isiniin jedha. Barnoonni irraa qabanne asumarratti goolamamaa barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.